gitaan qabdu. Sagadaaf kabajaan nagaan siifaa ta'u ergamaan jedhamtee jecha simachuudhaan bultoo jecha abbaa taati kabajamtee. Kan ishee dhiphise ta'anii jiraachuudhaan misirroo Kiristoosii durbeen gita hin qabdu gitan qabdu Maariyaam harmeen Yesuusii. Phaawulos sagaleessa dhaga'uudhaan kan kufe durbee Maariyaam filatee nageenyii fi haraarri gara keenya dhufe. Kiruubeel irra taa'ee raayyaa ergamootaan kan galateeffameef isheen dhala eenyu tuttuquuf qabachuun namni eeyyamameef. Kanaaf gitan qabdu durbeen ni caalti uumama isheetu gonfate haadhummaaf durbummaa. Mee eenyutu ta'ee akka durbee Maariyaam karaa lamaan durba yaadaanis fooninis qulqulluu ta'uudhaan isheetu da'e hilma. Isa duraa caala lalistee argamte akka ulee Aaroonii gitan qabdu durbeen gitan qabdu kanaa baru dhaloonni. Ifraataa jedhamti kan keessa ishii jiru sooranni dhokate ilmi ishee buddeena du'arraa ni hafa kan isa soorate. Karra cufamteedha homtinuu hin seenne homtinuu hin baane waaqa tokko malee isheet qulqullaa'ee durbummaan ulfaa'ee durbummaadhaan da'e. Mee durbeen olitti waa'ee Kiristoosii kan lallabe eenyu jechuudhaan barsiiste waan inni dubbate hunda haa dhageenyu. Warri shakkitootaa durbee salphisuudhaaf kan falatan dhagaa raajicha Hisqeeliif macaafa faarfannaa maaliif hin dubbisne maaf jallisu dhugaa. Durbeen gitan qabdu Tsiyoon gara isheetti iyya inni fagoof dhiyoon. Akka nama kaanii afaan qofaan miti Iyesuus kan jette aarsaa eebbifamaa mana isaatti jiraachuun ofum dhiyeessite. Gitan qabdu durbeen Maariyaam gitan qabdu haadha mootii lafaaf samii dhugaan giiftii jabdu. Ni caalti uumama maali kan madaalu eenyudha kan gitu firiin garaa isheetii addunyaa kan bitu. Dhaloota amma jirutti maaliif gaaffii kan ta'e waa'een durbee Maariyaamii osoo fuuldura jiruu fudhatee nyaachuun dhibeet jibba haadha garraamii. Maaliif baneen dubbisne hamma baatee naanna'u macaafa qulqulluurra koochoon ergamaa golgee nyaata samii soorachuun guddachuun ishee ni jira. Wangeelli Luqaas nagaa fi kabaja ergamaan Gabri'eel durbeedhaaf dhiyeesse galata Elsaabeet waa'ee kadhannaa ishee hima hunda tarreesse. Wangeelli Maatiyos mooraa loonii keessatti waaqayyoon dahuu ishee Heroodis baqachuudhaan Gibxii godaanuu ishee. Wangeelli Yohaannis jedhee kan jalqaba jechaa ture. Jechis waaqa bira jechichis waaqadha uumaa du'aaf jira. Dukkanni fammoone ifatu injifate gara keenya dhufe jechi foon uffate. Cidha Galiilaatti hir'ina Dookimaas dursuudhaan hubatte. Daadhinni dhumate jechuudhaan ilma ishee isaatiif kadhatte. Guyyaa gaaf jimaataa karaa Yohaannisiin addunyaaf kennamte wangeelli Waaqayyoo kabaja Tsiyooniin akkasiin dubbate. Mee kanaan olitti durbee kabajuudhaaf ragaa maal barbaanna? Qulqulloota gooftaaf deessee kan argamte surraa fi ayyaana. Kanaaf durbeen Maariyaam nama akka koomitii wareegamtootaa fi ergamoota caalti aduun harka torba addunyaadhaaf ifti. Gitan qabdu durbeen ilmi ishee gooftaadha isheen immoo giifti aduun harka torba addunyaadhaaf ifti. Qulqullichi Yaareed ati ba'a ifaati jedhee galateesse abbaan Efreemis galata Maariyaam guyyoota torbanii isheedhaaf dhiyeesse. Akka abbaa Hiriyaaqos laphee fi afaan koo wanta gaarii baasee maaliif hin faarfatu? Dhugaan haadha waaqaa dawaa ishee deesse gonka homtuun gitu. Gitan qabdu durbeen Gologootaa deemte ji'a waxabajjii kan argatte kakuu ilma ishee waamtee imimmaan qulqulluu gadi roobsuun lakkuu. Gitan qabdu durbeen kan maqaa keef jedhee bishaan arjoome nan kennaaf jireenya kan beela'aaf laateef buddeen bara baraaf nan laadhaaf nageenya. Ilmi ishee Kiristoos jechuun galeef waadaa osoo kana arguu diinni maaliif aadaa? Gitan qabdu durbeen gitan qabdu fayyuu cubbamootaaf cimsitee kan dadhabdu. Har'as uffata warqeetiin faayamtee miidhagdee mirgalma ishee jirti. Kadhannaa isheetti amanuun kan ishee waammatan rakkootti ni furti. Durbeen gitan qabdu haati waaqaa warri isheen beeknes karra laphee keessaniin durbeen haaseentu saaqa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u deessuu haadha isaaf uffata fannoo isaaf hanga bara baraatti.